mana barumsaa keessa gisee jira dabdaabbii olii barreessanii waraqaa iddoo ati jaartii qabda qoymiyan bicha mana gaafcha jaartii qabda jaartiin qabu lakkuu infuni infun okay wanti hojii fiqiranii jaalallee qabda ammoo jaalallee nan qaban okay bareedaa dascha jaalallee nan qabu duwwaati maaliif kiyya deebisu dirree beekan tasdeebiste Khajollummaa ammaa nama dhibban jaaladhamaa rakkoo qaba gaafa nagaaf duraanii amma hin qabdu. Gaafa sana immoo nama jaalatte ni qabda kaniif jaalatte sirrumatti irraa si qabdi gaafa sanitti. Gaafa duraanii nama nagarii hundi hin jaaladha. Nama hundi jaalatta? Akkami gaa jaalatte kana hundi jaalatan ta'u. Namni amala ijoollummaan dhiyeessu baay'ee guuttattee ammaas akka sanitti fidiin ammaas hundun jaalate. Dhugan baanaa jechi akka amma waa'ee jaalala keessan jiru siin jiru barbaadee walumaa galatti. Ijoollummaa dabaree kan ijoollummaa jaalala jeema. Ayyaa duba nama jaalatte nama tokko jaalatte kan qabdu isaan kana keessaa waan beektaa amma nama hunda keessaa nama tokko ka jaalatanii jira beektaa. nama lama sadi faa jaalattes nama lama sadi keessaa ka jaalatanii jira irra jaalatanii jira moor. Boo hunda jaalatan kan irra jaaladhu qabu kan mana tole kan marra naa caaleen jaaladha. Amma gaafsan keessaa kamirra jaalachuu turte qallaadha moo dhiiraa san immoo gabaabaa san immoo gurraacha san immoo diimaa san kamirra jaalachuu turte qallaadha moo dhiiraa san immoo asini bilbila biraatiin si jala jira. Nama jaalattu nama arambe khani nama gaggababa khajalachuu turteen baana gaafa san himi sodaatiniti gaafa kutaa gadii san jirtu garteen gaafa dur jaalatte nama qaqqabsa jaalala malee waree biroon beeku amma akka jaalala jechi maalti si beekachuun namuma gaafa san gisee gaafa san namu ijoollee daa'imni nama gabaabaa fi dheeraa fi qallaa addan beektu warra nama furdaatanii beekta garuu nama kakkalanya. Amma ati nama tokkoon qabdu jechuun nama dhaabbataa wajjin wal jaalatteen hin qabdu jechuun yeroo sanatti dhaabbataa koonstaantii kan yaadannoo sitti qabdu ni jiraame kan isa laaluudhaaf karaa keessan karaa rabbaate fa'a ni jiraame isa laaluudhaaf. Ana ammaa hin qabu. Akkamitti seemanaree? Indeen akkana confidence kan ina Somali shana namanne. Ortodoota nama kuma 500 keessaa namni jaalallis gaafatan jiru amma. Allah khajaalana gaafate waan anjette amma khajaalattu wanti malee hay. Egaa kan yeruma nama jaalala nama gaafatu kana keessaa illee bar tokko qalbiin itti nama guutuu. Gujetti nama dhisa amma kana jentu badhu garuu. Annan beeka kana moonni itti si gaafatan ana qofaas hin gaafatani malee. Ati ma aisan na beektaa na gaafatan sin beeku nan beektu gar nama jechi. Ma jaalalti bari yeroo takka takkaasi jumaanillee kan nama seen dandeessi bara kamas ergeellee taatu. Ati jaartiin qaban jenne immoo marraa na gaafatte namni. Jaartii maaliin qaba jaartii meesitiin qaba jaartii yoomiin fuudhe. Nin qaban jenne. Jaalallee hin jebane. Egaa jaalallee qabda namni jaalallee qabu maa gaafate. Rakkoon qabu ree. Obboleettiin nalaan tagaasaniif. Akkas korta kan nanti jaalalleedha. Waan addaa himta akka. So ati kami wannan jinire ma namoota hordoftoota dilee qabdaa amma hordoftoota keessaa I think yoo xiqqaat gara nama hedduudhaa si gaafata jaalala si dhiyeessan maaliif hin deebisneef takka ammoo maaliif wannan jenneen. Kofiyyaa thank you. Jechi gaa namni jaalala si gaafatu jamar jaalalti jaalatamurra jaalachuuttas nama jaala. Jaalatamurra jaalachuu moo? Akkamitti? Gijisan sii galagaa bakka jaalalti malee namni dhibbii sin jaaladha sin jaallu irra kaayyanni beekte ani irra kaayyadhu namni sin jaaladha naa ilaalu namni sin jaaladha naan jaallu irra kaayyanne maal itti fakkaatu saniif. Hin jaalanne jechuudha takka hin jaalanne bakka isin nama hin garuu nama isii jaalatuuf illee deebisaan kennitu. Amma namni yoo dhufee si jaalanne siin jee deebisaan itti kannatuuf deebisaa kan faadhame yeroo baay'ee. Galatoom fa'aa minaan injiin bira dabar malee waan takka hin jawaan
takka ammaati namaan siin jaaladha anilleen siin jaaladha jettee hin qabdu. Nin qaba. Ni jiraani? Hin jiru. Tarii isa dhaga'u jira beeku gubbaarra taa'ee isa dhaga'u jira ta'a. Maaliif kaanfatte faasin jechuu danda'a waan ta'eef chaate amma? Hin jiru wallahi billahi hin jiru. Mee abbaan ana jeesu liinaan na sin jaaladha kanaan jettee jeesun haga dahaa boonaa tol naqee haasa itti dubbata. Rakkoon qabu qaayite. Hin beekaa. Dubatummaa namni akkatti wannatee kun gaafa jaalattee yoo rakkattee yoo qabdaa ture. Gaafa namni si jaalatte yoo nii fi laaffisteetu malaatte. Alhamdulillah waan hin rakkadhu natti fakkaatu rabbiin kanuma nan jaaladhu fi kanuma na jaalatu rabbiin akka nagzeen akka nan yaadu. Nama akkaati jaalattu si kana jechuudha rabbiin. Inshallah rabbi jeenaa. Du'aa godhachuu jirta aree duba kana du'aa godhachuu waan gaarii beektaa wanta laaftatti hin argatanii beektaa xiqqoo inni kana taasi. Maal gamne wanti lallaa wanti waa addunyaa har'a wanti jabaa jaaman jiru wanni wanti ni dhufa. Kadhattee duba yaa rabbiin ijaarsa kanaanaa kanneetti kadhatte. Namni qadanii jiraatu bare addunyaa kanarraa namni bare masfartii numa qaba. Sadarkaa jireenya jaalalaa keessa seenuudhaaf kana booda waggaa meeqa booda fakkeenyaaf jaalala hariiroo jaalalaa oomtee nama tokko wajjin sin jaaladha waliin jettiin waa walitti haasa'uudhaaf waggaa meeqa booda. No ani hin barbaadu akkanatti taphachuu hin barbaadu yoo rabbi jee heerumuu hin barbaadu malee. Yaa okay heerumoo waggaa meeqa booda karoora qabda. Ammoo wallaan amma waggaa 5 booda. Waggaa 5 booda. Liinaan gana amma 5 booda jechuudha. Amma umriin ta'e waggaa meeqa? Umrii xiyya maana gaafata umrii dhalaan gaafataniira. Loo sana haasawaa manguddoo fi namoota biyya teenyaati waan ta'eef haasawni san kufee jira barama. Generation ammaa kun. Umrii irra dabare. Generation ammaa kun ni hima. Haasawni biyya teenyaa san maal jedhan umrii dubartiitii fi mindaan gaafatanii jedhan. Soosanii haasawaa manguddoo biyya teenyaati. Egaa ammaan tan akkaawuntii hangam keessaa qabdaa jiru si gaafate ol baastee ani agarsiisa. Faranjiin umriin himti ejii ni himan ejii hawaasa keenyaatu akka waa wannatti hima keessattuu dubartiin umriin dhalaan gaafatanii jedhan. Egaa kan gaafatiin gaamma. So akka aadaa san keessaa bahuu qabna ree aadaan san kutuu qabdi hafuu qabdi amma. Thank you gifti galaati. Bara 2020 meeqa irra jireta bara 2026 jirra akka lakkoofsa Bulgaariyaati maal jedhanitti. So jaarraa kan keessatti umrii himu qabdati umrii ta'e ibsuu qabda umrii akkanaa liinaan akka jette. Waggaa meeqa liinaan? Umrii irra dabariin deemfan umrii. Okay barattuudhaati liinaan maal barachaa jirti yeroo ammaan tana? Siimee irra siin deebu tara miqassi. Okay barattuu kutaa meeqaati? Numaati maada faariidhaa ukam akkanumatti bilaashitti darbii namichi maal keetti kana gaafii gaafachuun ammaa gaarii bilaashitti bilisa si harkadhee oduun waasin gaafanne deemu jechuun ani xiqqishoo konfiis nu godha amma hawaasuma si jala jiru keessaa namni waa'ee keetii baruu danda'u dhufaa jira. Michoon ammoo hordoftoota guddaa qabda akka ta'etti. I think ana booda gara TikTok dhufte akka yaadutti. Meeqa qabda saati? Garuu yeroo muraasa keessatti wanta guddaa kan argatte. Hordoftoota guddaa kan argatte. Kanaaf baruu qaba namni. Farree. Kadhatu hunda keessanuu. Tannichaan si gaafadha. Okay, fuuldura maal ta'uuf karoora qabda? Maal ta'uuf karoora qabda? Maal hojjechuuf karoora qabda? Ammoo ani artistii ta'uun fedha. Artistii ta'uu fedha? Isuma dhugaatiin baadhi isuma dhugaa? Isuma dhugaatiin baanillee wallaahi. Waan ajaa'ibaati boo. Fedhii ajaa'ibaati. Amma eenyu wajjin saqqabee safaanyi tokko naa barbaada. Yoo artistii ta'uu feete ni taata. Sagalee ta'e ilaaluu qabna ree ammaas marraa madaaluu qabna. No, sirba moollistuu biyya keetii tokko nuun jette jechuudha. No, maali ni beektaa? Jaalallee xiyya kan hin barbaadu halkanii riba dhabee osoo si yaadu. Sirba isii sirnaan jennaani madaaluu dandeenya maa sir dhaabbannee nuti yaada sii kana jechuudha. No, too ganaa yoonii wanti jen baradhe malee sirba
sirba hojii ijoon hin beekaa garuu wallaahi kophatti sirba ijoon beeku sirbuma afaan oromoo feetee yoo hin fixu. Hin fixu bar sagaleetiin ilaaluu feena amma nuti amma namni kun asirra dhaabbannee jechuun diriimii keessan abjuu sun ni dhugoomsita beeku. Sagaleen tiyya akkanatti hin beeksisu. Sagaleen tiyya akkanatti hin beeksisu. Sagalee keessa dubbachuu jirta waan ta'echa ol baastee waan hin dubbanne jecha beekuu hin dandeenyu yeroo nuti ammoo ol baastee dubbatte haa micoomtu bakka fedhiin keessasii jiru wantoota sautii isiitti illee wal sima waan jaamu laalleetiin artistii cimtu taata ammarraa ka'ii tattaafadhu sin jenne jechuudha. Dhiibbaallee si godha jechuudha. Koomantii gizeeti viidiyoo gallaggeefte sirba nuu baas waan akkanaa nuu godhenne. Gizee keessa sirra duullee atillee puush taatee gara san seetaa jechuudha. Sanboota artii sirba nuu baasta. Beekaaf hin jaan. Tonfeeta artistii. Artistii sirba joon beeku islaan xiqqoo maalikaa dandeettii sirbaatilee xiqqoo qabaadde. Niin hin qabne biraawu. Brother. Welcome. Eessa badde gurbaa? Jirtaa nagaa keeti? Sirbuma baasu san biraawun geenye. Ayyoommaa sirba ni baasuu nan fadhaa jettee? Silaa baasuu ni fadhe. Silaa baasuu ni fadha. Okay, baasuu ni feetaa? Kilippii dalaguun fadha malee sirba baasuun fadha. Sirba joon beeku. Kilippii immoo hojjechuu feeta? Umaa kanaas barni leenjitaa? Atummaan fedhii qabaannaan karaa artistinee namti. Sirba xiyyaarratti hin baanaa. Sirba namarratti modeela manaan ta'e dalaguun fadhu. Sirba xiyyaarratti. Sagalee nama birootiin. Gabaabumatti viidiyoo kilippii hojjechuu feetamoo fakkeenyaaf bifa moodeelistummaatiin sirba namarra dhiyaatee hojjechuu barbaada. Hin barbaadu sirba namarratti dhiyaadhee. Sirbuma kee dalaydee sirbuma kee viidiyoo. Silaan sirba namarratti joo barbaade sirba kilippii nama meeqaan na gaafatee ture kana duroo ni didee. Amma diduun qabdu turte jechuudha. Laal bika sanitti addunyaa tana gubbatti waan laala dhageeffadhu. Erga fadhiin artiist keessa jira. Maaliif didee naan jeeqa laal fadhiin tiyya maali ni beektaa? Kilippii akkamiin dalagu fedha ni beektaa? Kilippii zamanaawi minaamu kanan fedhuun huccuu aadaatiin sirba bareedaa waan taleessaniin dalaga. Kilippuma afaan Oromoo sirba afaan Oromoo taatee akka zamanaawi akkana qortan saniin fedhu. Okay, sirba aadaa mul'isu amantii teetiin illee xiqqishoo wannan singoone. Yaa ni jiraami duba sirbi zamanaawi teetillee babbareedaa akkanatti nama tagalaallatne huccuu aadaatiin kilippii bareedduu hojjetaniitu jiraami sirba akkasiitiin fedha. Okay, sirbuma aadaa ta'e modernize ka ta'e jechuudha ni jiraami ammayyaawee hawaasa wajjillee hudduu kan gootee hawaasa keetillee wal sin dhabsiifne jechuudha. Karraa gammadu bakka khazalaalee ittiin qaanfanne malee sirba akkanatti irratti habaxaxasan san fedhu. Yoo sirbuma mataa keetiitiin dhufte yookaan mataa keetii kilippii irratti hojjette. Amma ni dhufe yoo rabbi ta'e. Bara amma uummata na jala jiru kanaaf si jala yeroo kana keessaa aartii irratti uummanni muuxannoo qabu nutu akka carraa harkatee waan najee malee. Ahooya galatoomi brother. Arti irratti jiran follow godhaa sidii follow godhaa. Galatoom caalaa habiibi. Akkasitti namoonni as jala taa'an kuni irra guddaa isaanii warroota artistoota aartii muuxannoo qaban faadhaa keessa jira. Si gargaaruu danda'an amma ati ilaalanii waan akkanaa eegatteefu hirmaannuu jaanii. Maqaan dhahu malee artistoota gurguddaan hin beekaa kan sirba isin wajjin baasaa jeeni hayanaan jaanii. Kazaan anuma turraa callisee malee yoo islaaniin baasa jee itti iyyaafadhee numan baasa. Okay. Sirba malee waan biraa waan silaa hojjechuu feetu maaltu jira? An wallahi dalagaa cinqii qabdu fedhaan zannaxuu naamni fedha baqa. Waan bareeda. Faashin baqa akka faashinaa wajji wal qabatee biizinasa faashinaa wajji wal qabatee hin dalagu fedha. Yaa ati ma bashannanaas ni feeta jechuudha. Yaalikitti. Waan gaarii. Akkuma micoon jettee bara micoon jettee yoon qarshii hin qabne na dhukkubaa guyyaa an fuula guureen deemu
Qarshii hin qabu. Gaafaan qarshii harkadhe immoo bashannanuun fadhaa gammaduun fadhaa waan gaggaarii laalaalee waan mimmi'ooytu nyaadhee bashannanuun fadhaa jiraachuun fadhaa itti micoon. Yeah. Rutiin akkas jiru. Rutiin akkas jiru. So hawwii ta'e tana rabbi siifaa dhugoomsu. Dalagaa biraa ta'u mee gizee baratte karaa barnootaa kanaanuu waan keessa seenuu feetu hin qabdu? Hin feetu? Hin qabdu? Inni qaba karaa barnootaa kanaan duraan seeraan barachuudha yaada qaba. Seerri sun hin taane amma immoo kompiitaraan baratu jira. Kompiitar saayinsii. Kompiitar saayinsii bareeda. Yaa. Seera caalaa bareeda. Garuu seera silaa barattee illee nagahuma. Yaa Dubartoonni irra guddaan maaliif narsingii fa'aa baratan? Oh, thank you. Narsingii fa'aa baratan? Allah ni fedhu mana kamaati. Narsingiin wanti dhagaa narsingiin. Barumsumaan nama dhibe malee narsii gise seenti narsiin nama dhibdu beekte limmu madiraa walta talaalaa kuma taata waan si dararuun qabu. Dubartii irra guddaan sun filatanii kompiitar saayinsii gaama. Itti barachuu jirtaa? Waggaa meeqa fa'aa barachaa jirtama? Jabaadhu. Ammoo waan keessa fadhe kana hojjedhu laali. Akkan isheen hin booda. Yaaran inni hojjedhaan sirballee ni seenaa qaba. Yeroo Sirbaa keessa hin laali. amma barnoota wanti barachuun barbaada barnoota araartii muuziqaa kana namnaaman seenuun ni hin jirre malee toora keenya kana yoo rabbi jee hin baradha. Maalumni kana Astaghfirullah jadi arga mana kanya welistun fada gitu sana astaghfirullah jadi. Ayang kapan? Fayaan kan sakkasanii isirran qalan laala. Ulan nama raban aku yang kita kenapa? Maaliin dhaamsa? Viidiyoon dhaamsa? No lagi ulan nama raban enji dhufeenji. Okay, ayi deem dhaamsi kottu. Astaghfirullah. Maal astaghfirullah? Artii barachuun barbaadan deemaa muuziqaan baasin jennee artii. Sadarkaa lammaffaa bareedoominaan argan. Hargeedha inni bi'a. Harge addunyaa irraa hin beekan namni Keenyaaf. irraa Afrikaa irraa tokkoffaa. Okay? Afrikaa tokkoffaa yaa. Atis akkasuma taata Beekumsa barsiisa. barbaada beektee maalaaf fakkeenyaaf garuu achi waan akka gantummaa takkaa jiraan nama afaan Oromoo hin beekne fa'aadha. Ijoollee afaan Oromoo liqqiitti hin beekne fa'aa misooraa mi'aafoo jira. Yaa sanis hin jaabar. Amma sanatti afaan lachuu ni dandeessi. San gubbaan Ingiliffaa illee dubbachuu ni dandeessi. Beekumsa illee argatta jechuudha. Asumatti waan gootuun si maati. Yeroo jirta afaan illee itti cimsadhu. Laangooji itti baradhu kompiitar saayinsii cinatti. Kompiitar saayinsii Somaalonni barumsa lama baratan hedduu. Kompiitar saayinsii fi afaan akka gaarii baratan. Irra guddaan isaa inni beekan. Ammaati hedduu si fayyadama. Kompiitara jalatti afaan akka gaarii baradhu. San booda miisin dorgomi karaa sanii moqori. Karaa sanii namni hanqinni namaa ni jira waan ta'eef moqori. Okay. Tokkoffaa ni baata. Wayi. Miltoos danuu. Usaidis. Mucaa tokko naquu erga naqute. Nama akkamii naqin nama hundoo. Nama beektoo ta'e malee. Anuma hin galchu jira nama. Yaa mi'a akkas goonaa qo'i mi'a hundaafuu itti ilaalla. Achirratti fakkeenyaaf afaan ni barta afaan waa baruun gaariidha garuu hedduu barbaachisu afaan Oromoo likki taasisuu fi seenaa likki beekudha. Na Laa isii miti yoo nama biraatti sanni. Sambar biyya Afrikaa miti dorgomte biyya keessa jirtu dorgomte. Sambar Itoophiyaa kaateeti wanti ta'ee ta'e bar. Ni dandeessa bar dhaabbina illee ni qabda baay'ee ta'e tokkoffaadha bar. Isheen qallattee gabaabbatte malee.
Dhaabbiin rakkoon qabu. Seentaa. Feetee Dhaabbiin ishee meetira meeqa? Seenti meeqa? 160 takka. Stemmer namni gaggabaabaan inni babbareedaa dhaabbiin kanaan nu gube malee. Ati amma bareedduudha ji. Wanni si gube maalli beektaa? Dhaabbina keetis si gube. Dhaabbiin rakkoon qabu ta'a akkuma itti uffadha. Umrii keenya yommuu didde gaa umriin keenya amma tilmaamaan gisee si keenya uummata diidab. Hafeetiin akka inni fudhadha rakkoon qabu. Laa diidab. Kaawaa sidi. Misan dorgome okay? Language itti dabaladhu. Dhageessemi? Amma 38 jaaniwar. Umrii akkuma fiitee namaa kan tani 22 kun harkatee jira. Ummaan xiyyaa'u 38 taane haa? Ummaan teetuu kanaa dubraa? Ummaan xiyyeechi kanaa ijoollee. Obboleeyyii mee qabda? Situun qaba ummaa teetiif? Obboleeyyan 5 qaba. Ummaa xiyya tiktaak ija gubbaarra piin irratti seen ilaalee waan isin fakkaattu. Galakkistee jirtaati? Ala tara hedduun gaddisaa. Seen ilaalee barbaatte. Akka tiktaak hin dalee tiktaak isin si agarsiisa seen ilaalee tiktaak isin. Mee qoyaa ummatee barbaannaa qoya. TikTok account isiitiin si agarsiisa. Wallahi dhuguma Okay, TikTok account isii maqaan maal jaa? Firdoosaa takka jeen. Diina qabatte yoo taane. Yaa. Waasak laal jala seeni fi Berarti Maya. Hai. Ummaan teetu dubra gaare. Ya. Ijoollee isii agartaa uma godhi laal. Ana malee obboleessa irra kuttaa qabdi. Maashaallah. Maashaallah. Kun laa wajjin isin harka jechuudha. Sin maazarii ta'e. Yaa biraazarii xiyyaa wajjin obboleeyyan dhiiraas ni qaba. Waaw maashaallah. Inni biraazarii keeti moo? Obboleessa xiyya. Dhugaa isaan jiru baran. Wallahi no ilmooti jetteetu gadhiistee jirti yaa majammaraa lisee midhaan jettee. Hai. Ajaa'iba maashaallah maashaallah wallahi. Akkana qaba. Ijoollummaan heerumtee dhalte ummaan ta'e. Yaa ijoollummaan dhalte ijoollummaan dhalte. Ate ma afaan bira dabaladhu okay barumsa keessa hin cinatte iyyee jabaadhu akka gaariitti. Ayyee galatu. Karaa jettisan illee dorgomi. Garuu waan keessa yaa weessan muuziqaallee oduu gallakkistee laalte hedduu bareedaadha. Egaa itteefuu hin sodaatin. Sirbuma iftuu bira dhaqee leenjii galgala sagalee akka itti baasan. Iftuun giree boqonnaa qabdu okay? Jabdu itti artist iftuu Muhammad jiruudhaa akkas godhe malee jechuu. Wallee immoo fooyyina daleete. Wallaahi. Isii bira dhaqee sirba ajaa'ibaa si barreessite. Amma sirbii keefaan gisee nu gallakkifame jechee. Laal artistoonni booddee tanaa maal godhu jira sirboota biraa irra jiru. Inshallah rabbi amma isii san biraa amma dhaqeetiin isii biraan dhaqabu takka qophaa'e. Isii bira dhaqeeti. Leenjii fudhadhu gallakkisi ilaali. Maal ni beektaa?